Mubaarak, Nasri keessayyuu baay'inaan immoo akkaawuntii maakii cufachiisuuf akka malee tattaafachaa jiran dhugaa dubbachuudha. Manni jabaatee qeera of eeggachuun barbaachisaadha abbaa koo. Maal beekamamaa? Sooshaal miidiyaan shoora guddaa taphata dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu ijoolleen beekamtii qabdan yoo isin dandeettan mallattoo raayit kan jedhu Maa inni gaamma namoota yoo shakkaniitum malee koo waa asumnee miti takkaa guyyaa tokko ati fe'e gadi baatee saba abaluu saba akkanaa itti hin beektu. Qubatee fooloo godhaa jedhaniin iyyuu ashiin jedhan waan biraa miti. Anin argaa oolan ijoollee reef baay'ee warra sababaa kanatti jalaa gubatee argaman baay'ee jira. Ana dhugaa dubbachuudhaaf waanuma lafarra jiruun gara hammeenya isaanii jibbiinsa uummata Oromoodhaaf yookaan saba biraatiif qaban kana bayeetan dubbadhe guyyuma tokko. Ya bishee garbaa Oromiyaa biyya lemoo qilxuu Oromiyaa biyya alii birraa miti barreeffamni sagaleen waa hedduu telegiraamii keessatti ijoolleen keenya dhaqanii itti gagalanii achi keessaa fidanii tana ilaalu amma waa'ee gubachuu isuutu hin ta'in ammanni jabaatee qeera of eeggachuun barbaachisaadha abbaa koo. Maal beekamamaa? Maa inni gaamma namoota yoo shakkaniitum malee koo waa asumnee miti takkaa guyyaa tokko ati fe'e gadi baatee saba abaluu saba akkanaa itti hin beektu. Ganaa lagana yoon dhannee daguuggaa sanyii irratti intinaanne atattamaan namni intinaa jedhu jaratu ummata walitti qabee mariisisee maal godhee maal jedhanii shakkiidhaaf malee waa godhamee miti galee boriif jara kana godhaadhaanu kaawwantii akka hin gubanne warra jala jirtan hundi keessan iyyuu yeroo doktoriin keessan seenee koppiliink godhaa. Koppiliinkiin qoricha haga ta'e dabalatiin warri namoonni tokko immoo miira keessa galee asli miira keessa galee namoonni intinaa fe'u jira. Dhiigaa fi waan akkasii kan fe'u jira galee dhiiga nama isa du'ee fa'aa ciisu faasi isa gubate fa'aa kun tiktookii irratti sagalee ta'uu utuu hin ta'in of jalaa gogsiisudha. Sin jalaan gubatiniiti ijoo gammachuu malee namichi abbaan tiktook gammachuu malee gaddan fedhu tokko isaatii tu sagalee tiraansilee godhamee fi waa'ee qabsoo keetii waa'ee maal keetii asirratti haasa'amuu hin eeyyamu. Tiraansileet godhamnaan hin deema hundinuu asirraa jechuudha. Kanaaf waan dhiiga bucuusii akkuma yuutuubiiti. Yuutuub biizinasiidha bakka taphaa bakka bashannanaati kun. Kanaa jennaan hundi keessan iyyuu waan dhiiga qabu waan maalii utuma isin jalaan gubanne fooloon keessan kuman geenye yoo ta'e akkas hordoffiin qabu. Utuma isin feetanii akka inni dhaqee nama bira hin geenye faa ta'a. Akka inni dhaqee nama hedduu bira hin geenye hin laalamne godha waan ta'eef dhiiga hin fe'inaa namoota du'an hin fe'inaa irratti hin boo'inaa koomentii hidhaa yoo waa dubbattan iyyuu koomentii hidhaa yoo danda'ame akkasuma waliin galaa mari'adhaa malee waan akka dhiigaa waan akka nama naasisu jechuudha. Waan nama naasisu tokko hin fe'inaa akkaawuntiin jala qubata. Akkaawuntiin immoo saba keessi caalee yookiin abbaa kee obboleessa keessi caalaa miti. Maal fayyada? Waa tokko tuuti waa tokko ergaa waliin dabarsiisi jalaa qubata gatii ta'ee fi asirratti bakka mariiti bakka itti wal argamu bakka itti waliin haasa'amu ta'ee gara feesbuukii gara tiwutariitti achi deebi'aa. Isiniin jedha gara tiwutariitti. Wannan dhugaa tokko ta'e isinitti himuun barbaada. Asli jarri guutuma guututti nutti kaatee jirti. Dhugaan lafarra jiru kana. Asli maal koomentii Sooshaal miidiyaan kun immoo meentaalitii saayikoolojikaalii dhiibbaa guddaa qaba beektaa. Yoo isin beektan sooshaal miidiyaan shoora guddaa taphata dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu ijoolleen beekamtii qabdan yoo isin dandeettan mallattoo raayit kan jedhu san maaliidhaanis haa ta'u akka namni biraas maqaa keessaniin akka hin fayyadamnes isiniif tajaajila. Yoo akkaawuntii keessanis gara riippoortii yeroo godhan kana akkanumaan hin cufatu tiktookiin beektaa raayitii san qabnaan. Yoo dandeettan waan akkanaa kana godhaa maallaqa yoo gaafate isiniin dhibu jedhee yaada dhugaa dubbachuudhaaf.
Wanna kana fayyadama isin. Ana dhugaa dubbachuudhaaf waanuma lafarra jiruun gara hammeenya isaanii jibbinsa uummata Oromoodhaaf yookaan saba biraatiif qaban kana bayeetan dubbadhe guyyuma tokko. Viidiyoo masaniin natti duulanii guyyuma tokkotti akkaawuntiin kiyya akka cufamu na jalaa godhan. Wanna badaa wanna kijibaa hin dubbanneen waanuma lafarra jiru waanuma isaan godhan. Koppiliingii godhaa jechuun jechuudha. Koppiliingii 50,000 godhaa. Koppiliingii 50,000 godhaa. Kun arraba malee bu'aa jala deemee. Koppiliingii 50,000 godhaa. Koppiliingii yalla. Ijoolleen Oromoo hin dhageettanii dhugaa uummata Oromoodhaaf yookaan saba keessan ka jaalattan yoo ta'e ijoollee uummata keessaniif sagalee kan taatu tana jajjabeessu yoo barbaaddan waanuma isaan siin jedhan kana godhaa. Koppiliinkii godhaa fi giruuppii ijaarree namni nama ajjeese akka gowwaatti callisee deemnaan gowwaa isatti fakkaata beektaa. Atis ajjeesuu qabda jedhee yaada akka ilaalcha dhuunfa biyyatti. Lakkoofni keenya baay'eedhaan waa baay'ee dalagachuu ni dandeenya. Akkamitti isaan gadi taana? Teelegiraamii ijaarrannee isaanis namuma uummata isaaniif sagalee ta'u kana out of game goonaan kana dubbiin wanna biraa miti bar. Kanaafuu koppiliinkii godhaa ijoollee beekamtii qabdu tana jajjabeessaa koppiliinkii godhaa akka akkaawuntiin isaanii jalaa hin cufamne akka jalaa hin guramne jechuudha. Kanan ala wanni ani jedhu hin qabu Oromoon ni moota jedhee. Kanaan dura asli giruuppii teelegiraamii wayii ijaarrame wal mari'annee jechuudha. Saniin booda jibbiinsa jara uummata Oromoodhaaf qaban kana out of game godhuudhaaf geemiin ala gochuudhaaf tattaaffii gochaa turre. Ijoolleen keenya akkamitti riippoortii akka godhamu iyyuu hin beekan baay'inaan beektaa. Biloo godhanii deemanii teelegiraamii gubbaa. Wal barsiisuu qabna. Dhugaan siin wallaahi wannoo riippoortii yeroo gootu hate speak kana wanti barbaachisu kanuma. Hate speech jechuun wanna jecha jibbiinsa jechuudha. Sigalee riippoortii akkanaa kana yoo goote jalaa cufama. Ijoolleen keenya deemtee bilookii gootiin baay'inaan. Kanallee barsiisuu qabna. Dhalli namaa baratee hin uumamu. Namumarra barataa anis namarraan baradhe malee yeroon dhaladhu garaa haadha kiyya keessa yeroon bahu beekumsa qabaadheen hin baane. Wal barsiisuu qabna jedhee. Akkana yoo hin taane immoo Oromoon mo'achuu hin danda'u kaa. Waan biraa miti yoo amma. Aslii jedhanii Mubaarak Nasri keessayyuu baay'inaan immoo akkaawuntii maakii cufachiisuuf akka malee tattaafachaa jiran dhugaa dubbachuudhaaf. Akka malee baqa maal akka jedhan beektaa giiftiin isheen argattu martuu gara waraana adda bilisummaatti deema. Kanaafuu akkaawuntiin kun cufamuu qaba jedhanii kaayyoo qabatanii faarsaa jiran. Kanaafuu wal jabeeffannuu qabna. Oromoon Oromummaa isaatiif yoo jiraachuu barbaade, Oromummaa isaatiif aarsaa kafalu yoo barbaade, ijoollee ka akka keetii ka akka Mubaarak beekamtii ka qaban uummata isaaniif sagalee ka ta'an kana jajjabeessuu qaban. Really fact waanuma isaan ila ni beektaa namuma nama arrabsu saba ka xiqqeessu kana wallaahi hin wareegamaniif. Ijoolleen keenya garuu dadhabbii guddaa maaliif akka ta'e hin beeku ani. Kaayyoon isaanii kaayyoon keenya maal akka ta'e hin beeku. Namuma uummata Oromoodhaaf dalagu kana nan jaaladhaa nan kabajaan dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif akka ta'e beektaa? Sooshaal miidiyaan shoora guddaa taphata. Shoora guddaa. Meentaaliitiinis saayikooloojikaaliinis isaan mo'achuu ni dandeetta sooshaal miidiyaa kanaan. Ani amma fakkeenyaaf afaan isaan illee waan baay'ee dubbadhuuf aadaa isaanis waan beekuuf karuma argadheen isaanii dubbadha beektaa. Na jibbanis dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu dhugaa hin dubbadhu jedhee gara saba kiyyaaf gara dubbatti hin deebi'an immoo. Waanuma lafarra jiru nan dubbadha. Kanaan dura argitee beektaa dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo tokkoon gadhiise kanaan dura argitee beektaa ragaa viidiyoodhaan uummanni Oromoo yookaan loltoonni Oromoo eenyummaa isaatiin saba kan Amaaraa ta'e tokko ragaa viidiyoodhaan yeroo isaa qalan yeroo isa ajjeesan reeffaa
Wannoodhaan cubeedhaan yeroo waraanan argitee beektaa? Qaraan yeroo waraanan argitee beektaa dhugaa? Nagarra wallah. Sana gaafadhee ragaa yoo qabaattan nuu fidaa anis isiniifan morma jedheen. Riippoortiin irratti godhanii guyyuma tokkotti na jalaa cobsiisan. Viidiyoon sin immoo deemaa ture baay'een nan beektaa. Saniif na jalaa cobsiisan. Afaanuma Amaariffaan dalaganu. Kanaafuu wal jabeessuun gaariidha jedhee yaada. Ijoolleen as keessa jirtan Asliidhaafis Mubaarakiinis yeroo gara liivii galu kooppiliinkii godhaa fi taaptaabiin baay'ennaan immoo taaptaabiin maaliif akka fayyadu beektanii? Asliin maallaqa ittiin argatu taaptaabiidhaan. Garuu yaadni inni fide kuni akka fudhatamaa qabuu fi yaada gaarii akka ta'e tiktookiin akka hubatuuf qofa taaptaabiin baay'ata malee wanna biraafi miti. Amma fakkeenyaaf taaptaabiin baay'ennaan yaadni Asliin fidate kun barbaachisaadha jedhee tiktookiin yeroo ati liivii galtu immoo riippoortii godhamnaan baay'inaan hin cufamanii beekami. Yeroo ati liivii galtu wanna guddaan sani. Baay'inaan immoo jarrumtu yeroo riippoortii godhanii yeroo ati liivii galtu kana riippoortii godhan maaliif akka ta'e beektaa? Liivii gubbaa jirta waanuma ati dubbattu tiktookiin afaan Ingiliffaa fi afaan Arabiffaa ni hiika. Afaan kenna hiikkachuu hin danda'u. Afaan Amaariffas hiikkachuu hin danda'u. Garuu hate speech jedhanii riippoortiitti goonaan si jala cufuu ni danda'an. Kooppiliinkiin baay'ennaan taaptaabiin baay'ennaan garuu yaadni namtichi kun qopheesse kuni yaada gaarii waan ta'eef cufamuu hin danda'u jedhee tiktookiinuu si gurguruu hin danda'u. Si jala cufachuu hin danda'u. Kana faayidaan taaptaabii. Ijoolleen as keessa jirtan taaptaabummat ijoollee beekamtii qabanii fi ijoollee Oromoodhaaf taaptaab gochuun baasii takka sirraan gaafatu taaptaab gochuun. Maal qubni bakka baay'ee galaami? Dhugaa dubbachuu. Naa saba keetiif dhiisi. Kanaafuu taaptaabii gochuu kana gara duubatti hin deebinaa. Nuuf jiraadhaa baay'een isin jaaladha. Inshaallah. Injifannoo immoo kan uummata Oromoon haqa waan qabu. Ishaayi booda wal agarra bakka isaam deebii booda sii guunna kuma ishee. Ayyee. Asii.